sangaa isaati irratti amaarri wallolee minaa gabbaa waliin je'an. Maqaa sehee dhagahee galee namtichi gaafa galee daa'ima ofiititti minaa gabbaa baafate mucaa haati deetteetti. Yaa haadha manaatiyyaa mucaa har'a dhalate kana maqaa magaalaa dhagahee gale itti baasa akkanuma jettee maqaa baadiyaa ittiin harkaan baasin maqaa magaalaatiin itti baasa jeeni maqaa minaa gabbaa itti baase mucaa. Gaafa gurbaan guddatee galmee gahee mana barumsaa fidanii barsiisan maqaan kee eenyu jedhuun mucaan maqaan kiyya minaa gabbaa jeen barsiisaadhaan. Maal godharee mucaan maqaa abbaan baafate sana itti himata. Ari'anii galchan guyyaa lammataa abbaan qabee fidee ka warra ebaluu galmeessitanii yaa barsiisaa mucaa kiyyamaa ariitan jennaan maqaa natti muudidee mucaan keena arrabsee jeen barsiisaan. Mee maqaa mucaa keetii atuunatti mii jeeni abbaa gaafannaan abballeen maqaa baaseef san itti minaa gabbaa jeen abballeen. Isin lachuu barnootaaf hin dhufne deemaa galaa jeeni ofirraa ari'e. Yaa ummata keenya barnoonni yoo nurra ka jiraatu taate wallaalli ilma keennatti nu harkaa tara.